Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun Gaaddisa Odaa torbaanitti yeroo maraa sa'aatii kana isin bira geenyuni. Gaaddisa Odaa hadhaatiin raawwii piroojektota irratti humni biyyattiin ittiin raawwataatiin jirtu irratti xiyyeeffanna. Dhimma kana akka xiinxalanii fi hayyoota Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adamaa Dr. Fallaqaa Yawaalasheetii fi Dr. Bojaa Mukonnin stuudiyootti affeerannee wajjin mari'annaa. Hintiin xallanaa waa heddurraa barattu keessumoonni keenya baga nagaan dhuftani. Baga nagaan. Hayyeeka waa'ee piroojektota dubbanna. Raawwii piroojektota jennu wantoota baay'eedha faayidaa hawaasatiif oolani. Yeroo baay'ee amma bara addawaawii keessa piroojeektii waggaa 20 turuutu jira. Yeroo ammaa immoo piroojektonni gurguddaan hidha haaromsaa dabalatee waggoota muraasa keessatti raawwachuun danda'ameetiin jira. Gaaffiin akkanaa maaliif uumama jettaniitiin yaaddu isin Dr. Fallaqa irraa jalqabna. Piroojeektiin yeroo itti eegalu qaba. Yeroo murtaa'aa itti eegalu qaba. Yeroo itti dhumu qaba. Galma gahuu qaba. Piroojeektiin biyyootuma addunyaa irrattuu gahee guddaa qabu jechaadha. Biyyoonni addunyaa hundeenuu kaayyoo fi mul'ata isaanii galmaan gahuudhaaf piroojeektii kana qabaatu. Kanaaf addunyuma irratti hoolaallee qorannoo adda addaa kan agarsiisu biyyoonni piroojeektii daddafanii xumuranii jiru. Biyyoonni immoo piroojeektii eegalanii osoo hin xumuriin karaa hambisan hin jiru. Addunyuma irratti yoo laalle jechaadha. Amma fakkeenyaaf biyyoonni addunyaa irratti piroojeektii eegalan tokko xumuranii an akka Czech Republic, Finland, Israel, China fa'aa maqaa dha'uu hin dandeenya akka fakkeenyaatti jechuudha. Piroojeektii wayiin eegalu, piroojeektii eegalan san hin xumuru jechaadha. Biyyoonni biraa immoo piroojeektii eegalan san saffisaan biyyoonni xumuranis immoo hin jiru. Biyyoonni fakkeenyaaf an akka Peeruu, Sweden, Indoneeziyaa, China achi keessatti eeruu hin dandeenya. Garuu piroojeektii baay'ee isaa xumuruu dhiisuu danda'u. Piroojeektii eegalan san garuu saffisaan xumuru guyyaa muraasa keessa guyyaa average fakkeenyaaf Czech Republic Peeruu fa'aa fudhannee guyyaa 10tti averageedhaan piroojeektiin gosa adda addaa qabami meegaa piroojeekti, meesoo piroojeekti, maayikiroo piroojeektii jira. Averageedhaan fudhannee averageedhaan guyyaa 10 keessatti xumuru fakkeenyaaf Sweden guyyaa 13tti, Indoneeziyaan guyyaa 14, Chaayinaan guyyaa 14. Kanaaf saffisa garuu piroojeektii baay'ee immoo osoo hin xumurin hafu malee piroojeektiin xumuraman baay'een isaanii yeroo gabaabaa keessatti piroojeektii xumuraman. Akkaatuma amala isaaniitiin biyyoonni addunyaa kun piroojeektii ofii itti adeemu jechaadha. Gara Afrikaatti fudhannee wanni hin jira Ghana News Agency kan baase tokko jira June 5 irratti top 20 jedhee baase biyyoota. Achi keessatti Itoophiyaan maqaa dhahamteetti jechaadha. Warra piroojeektii saffisaan xumuranii fi warra piroojeektii immoo eegalan xumuran. Biyyoonni achi keessatti maqaa dhahaman fakkeenyaaf kan akka Morookoo fa'aa, Keeniyaa fa'aa, Ruwaandaa, Itoophiyaa, Saawuz Afrikaa maqaa dhahuu hin dandeenya. Biyyoota fakkeenya qaban jedhamee as bahanii akkuma caarraa Itoophiyaanis achi keessa jirti jechuudha. Kun waan guddaadha biyya keenyaaf. Addunyaa irratti garuu ilaallee Chaayinaan piroojeektii eegalte san xumuruudhaafis saffisaan xumuruudhaafis addunyaadhaaf moodeliidha. Maaliif faaktarii baay'ee qabdi jechuudha piroojeektii saffisaan ittiin xumurtu san. Piroojeektii kana lafa qabsiisuudhaaf noormaalii rakkoon biyyachaa qorannoo gadi fageenyaan hin qoratama. Qorannoo qoratame irratti hundaa'uudhaan piroojeektiin irratti diizaayin ta'a jechaadha rakkoo san furuudhaaf. Kanaaf bifa kanaan hojjetama. Akka Itoophiyaa keenyattis hoo seennee ilaalle immoo akka moodelii Chaayinaa kana jechaadha. Piroojeektii eegalame amma si'ana kana innuma xumurama. Gaafa xumuramus immoo saffisaan xumurama. Kanaaf immoo kan inpuutii ta'ee fi faaktarii baay'eetu jira. Fakkeenyaaf koomitimentiin mootummaa kan duraaniitii fi kan ammaa ilaalle baay'ee garaagarummaa hin qaban jechuudha. Koomitimentii isaa seentiraalii kontirooldi ta'a piroojeektii baay'een. Use work force jira, humni nama bal'inaan jira. Itoophiyaa keessatti rakkina hin qabnu.
Teknoolojii adoopti goonaan dura taasifne san amma piroojeektii teknoolojii biyya adda addaa keessatti hojiirra oolaa turan salphumatti gara keenyatti fiduudhaan adoopti gochuudhaan waan goonuuf gaappii sun uumamuu danda'eera. Public private partnership encourage godhu kun amma piroojeektoota keenya san akka saffisaan xumuramu godhaa jira jechuudha Itoophiyaa keessatti. Kanaaf gaappiin ka duriitii fi kan ammaa gaappiin uumame maaliif koomitimentii garaagarummaan hin jira jechaadha. Yeroo darbe sanii piroojeektii lafa qabsiifamu sun iyyuu sirnaan qoratameetii miti ka dhufu. Sirnaan qoratamee visibilitii isaa sirriitti ilaalamee environmental impact assessment isaatis hojjetamee gara wanniititti ka dhufee miti. Gaafa mootummaan haarofti kun dhufu san revise godhee jechaadha piroojeektii hundaa revise godhee kaan warra turanii hin saffisiisee warra kaan immoo kaansilan ta'anis baay'ee jiru. Dr. Bojaanoo maal jettan kana? Piroojeektiin jalqabuma yeroo bocamu yeroo qopheessinu kiraateriyaa mataa isaa danda'e qaba. Tokkoffaan fedhi piroojeektii sanaa maal fakkaata? Uummanni maal jedha? Faayidaa kennamoo faayidaan kennu? Faayidaa yoo kennamoo faayidaa hammamii kenna? Eenyutu irratti hirmaata? Warra gajjallaa jiran, uummata gajjallaa jiran sirriitti hirmaachiseera moo hin hirmaachisne? Kan jedhu kana jalqaba faayidaa isaatu ilaalama jechuudha. Faayidaan qabu yoo ta'e durumaanuu piroojeektiin sun piriparintoo yookiin bocamee hojiitti hin galu. Kuni haala amma kiraateriyaa taa'e kanaan akkasitti deemaan turre. Fedha namoota adda addaatiin piroojeektiin tokko tokko hojjetamaa ture. Yookiin immoo naannoon tokko hin barbaadu ta'e naannoo sanatti piroojeektii sana bocanii hojiitti akka galu godhu. Kanaaf dhumarratti gara rakkootti deema jechuudha fedhi yookiin immoo faayidaan inni kennu sun xinnoodha yoo ta'e. Wanti hundumtuu biyya kana keessatti daayinaamikiidha. Wanti hundumtuu hin jijjiira. Poolisiin jijjiiramuu danda'a. Namni jijjiiramuu danda'a. Nama tokko nama lamatu piroojeektii murteessaa miti. Uummata akkaataa fayyadamu sanarratti hundaa'ee fedhi piroojeektichaa sirriitti qoratame lafa kaa'ama. Isa booda visibility study ta'a jechuudha. Isa fedhi achitti mul'ate sun visibiliidha moo visibilii miti? Visibilitiin isaa immoo haala akkamiitiin kiraateriyaa akkamiitiin ilaalama? Tokko teeknikaal visibilitiin jira. Teeknikaalii piroojeektiin sun visibiliidha. Sirriitti gara fuulduraatti uummata tajaajiluu danda'a, impaaktii fiduu danda'a kan jedhu sana sirriitti qoranna jechuudha. Barbaachisummaan isaa sirriitti qoratame teeknikaalii, fiizikaalii, sooshalii, kaalcharaalii, religion wise all this has to be taken into consideration. Kun yeroo sana ditteelii piroojeektiin sun bocamee dhiyaatu haala akkasiitiin qophaa'e yoo ta'e itti fufiinsaan uummata naannoo sanaas gargaara quality wise at the end of the day dhumuu danda'a yookiin immoo hojiitti galuu danda'a jechuudha. Visibility study murteessaadha. Environmental visibility hin jira. Keessumattuu environmentiin impaaktii qaba piroojeektii irratti. Kanaaf amma bakka environmentiin piroojeektii sana affect godhutti yookiin bakka dhiibbaan irra geessisutti piroojeektiin akkasii bakka sanatti hundaa'uu hin qabu, hojjetamuus hin qabu. Kanaaf amma kunis murteessaadha. Kuni amma hin hojjetamne yoo ta'e dhumarratti gara dilleeyin environmental factoriin hin jiraata waan ta'eef dillee ta'uu danda'a. Economic factoriin, social factoriin, engagement of the community at grassroots level sirriitti hin hirmaanne yoo ta'e fedhii uummataa hin jiru yoo ta'e piroojeektiin sun gara fuulduraatti hin fufu. Faayidaas hin qabu jechuudha. Kanaaf amma wanta akkasii kun rakkoo fiduu danda'a waan ta'eef inni kanaan duraa sun detail karaa kanaan sirriitti review ta'ee ogeessi ilaalee sirriitti xiinxalee kun itti fufuu qaba jedhee waan haala akkasiitiin deemame natti fakkaatu anatti akka ogeessatti jechuudha. Kunis faaktarii isa guddaadha jechuudha. Inni kaan akka wantootti kan fudhatamuu qabu inni guddaan qorannoon yeroo gaggeeffamu keessumattuu project cost estimation erga kun feasibility study'n erga ta'e booda projektiin cost wise economic visibility'n haa ilaalamu kan jedhame kanaaf costiin estimate ta'u sun sirriitti dhugaadha.
future predictionin, present predictionin hundi isaa walitti qabame at the end of the day projektii sana ficcisiisuu danda'a. So kun hundi isaa xiinxalamee ilaalamuu qaba jechuudha. Kanaaf amma yeroo sana keessatti jarjartiidha wanti ta'u yookiin immoo ogeessonni baay'een irratti hirmaanne yoo ta'e multidisciplinary approachidhaan hin deemamu yoo ta'e kunis at the end of the day delay of the project fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf amma inni kanaan dura jijjiirama dura kan ture sun keessumattuu haa fudhannu projektoota guguddaa jard hidha guddicha Abbayyaa haa fudhannu. Waggaa meeqa jalqabamee waggaa meeqa ture jidduutti dhaabbatee ture design problemii qaba. Environmental impact assessmentiin hin godhamne jedhamee makaraa meeqa ture visibility study'n sirriitti hin godhamne jedhamee design isaa sirrii miti design isaa fooyya'uu qaba redesign ta'uu qaba. Kun immoo maal fida cost impact qaba jechuudha. Time impact qaba cost impact qaba. Amma mootummaan addawaawiidha wantoota ulaagaawwan projektii tokko ittiin raawwachiisuudhaaf kaayame fakkeenyaaf kutannoo kaaftaniitiin jirtanii humna dargaggoota humna raawwachuu danda'u manpower jettanii teknooloojii fa'aa kaaftanii Dr. Fallaqe warri dura ture suni kana mara ala ta'aniiti moo ofirraa baasaa wayiitii fi waan akkanaa raawwatan jechuu dandeenya. Akka fakkeenyaatti wanti kaafnu yeroo sanitti dhagaa bu'uuraa wanta jedhu tokko dhagaa turtanii yoo san bakka tokko hin dhaqamaa dhagaan bu'uuraa jedhamee inumaa boodarra jijjiirama as namni akka qoosatitti godheeti nama baay'ee gufachiisetiin naafa godheellee wanti jedhamu itti qoosamaatiin ture jira. Wantoonni akkasii kun wal bira qabaatiin kanneen xiinxalaa. Okay. Yeroo darbe sani wanni baay'een akkuma kampeenitti karoorfama akkuma kampeenitti hojiitti hiikuudhaaf yaalamaa ture. Sirriitti odoon xiinxalamin jechuudha. Akkuma duraan jedhame environmental impact assessment sirriitti odoon laalamin dimension adda addaatiin akkuma kampeenitti especially naannoo filannoo irratti hin baay'ata. Yoggaa dudubbiin namaa safara wayitiitti baay'ate safara san qabbaneessuudhaaf dhagaa bu'uuraa kaa'uufaatu jira. Hin qoratamne garuu sammuma namaa qabuudhaaf yaada namaa qabuudhaaf karoorfamee kan dhagaa bu'uuraa kaa'aa turan jechuudha gizeessan. Fakkeenyaaf wanni tokko poondii safara keessatti qoqqofforamaa ture tokko yeroo wayii. Bakka bishaan jirutti lagni jirutti bishaan achi qotu. Achitti qotu bishaan bukkee jira bakkuma sanitti immoo wanni godhanii horii baay'ee daa'imoota namaa baay'ee miidhaa ture dhibee biraatiif saaxilaa ture namoota bookeeffaan achitti wal horaa turte itti fayyadamanii. Sun amma akkuma kampeenitti malee sirriitti visibilitii isaa qoratamee uummata isa fayyadamuu hin fayyadu. Bakka kana faayidaa qabamuu hin qabu jedhamee odoo sirriitti ilaalamin akkuma jirutti akkuma kampeenitti afaan nama qabsiisuuf adeemsa deemamaa ture jechaadha. Yeroo sanis uummanni kanuma waan hundiinuu waanuma amma farkaa qabnu kana garuu akkaataan itti fayyadamaa turan baay'isdii ture jechaadha. Of tursiisuudhaaf aangurra turuudhaaf an kaayyeffate malee rakkoo uummataa san qorannoodhaan adda baasanii rakkoo uummataa san kan hiiku immoo piroojeektii lafa gadhaabuu hin turre yeroo san ejjennoon ture dhugumatti dubbachuu dhufoo ta'e qabatamumaan mandara keessaa baane keessa gaafa laallu ani akkuma caarraa bakka dhaladhe lagoota baay'ee jira. Kanaafuu bakki lagni sun hin geenne hin jiru jal'isiidhaan numa gaama garuu immoo achuma naannoo maasetitti boolloon baay'een qofforamee ture poondii jedhamee bishaanis hin guunne akkuma qoffораmetti hafee amma akkasumatti jira baay'eensaa kun duude malee. Kanaaf wanni akkasii kun kampeenii mana barnootaa fa'aa inni ijaarradhanii akkuma kampeeniititti yookiin immoo yuunivarsiitiis inni ijaarra jedhu akkuma kampeeniititti itti deemamaa ture jechuudha. Sustainabilitiin isaallee yeroodhaaf rakkoo waan furu kan fakkaatu iyyuu sustainable ka ta'e iyyuu miti. Amma akkuma duraan miidiyaa bifa adda addaatiin dubbatamaa ture amma fakkeenya yuunivarsiitota bal'inaan ijaarameera waan gaariidha. Yuunivarsiitii keessatti garuu piroojeektii adda addaati jira. Amma Hintsoota achi keessatti ijaaramaa turanii duwwaatti hafanfaatu baay'eetu jira jecha sustainability issue qaba wanni baay'een. Amma piroojeektoota fakkeenya industiraal paarkii fa'aa jennee waan baay'een turusan ijaaramaa ture sana expandii gochuudhaaf achumatti odoo sirriitti qoratin itti deemamaa ture. Anti ijaarame sunu interestii investerii baay'ee wanni dhee miti visibility isaa sirriitti kan qoratamee miti infraastiraakcharii sirriitti kan qindaa'ee miti. Garuu immoo isumaayyuu immoo hin babal'ifne jedhanii immoo bajata irratti qabatanii ani itti deemaffaa ture jechuudha.
Kanaaf yeroo sanii akkuma kaampeenititti dubbii socho'amaa ture waan ta'eef piroojeektii isaan hojjetaa ture suni rakkoo uummataa kan furu odoo hin taane poolitikaalii yaada nama akka qabu qofa ture jechaadha. Kanaaf rakkoo san ture. Akka Oromiyaatti yeroo 98 hanga 2002 yeroo abbaan duulaa pirezidaantii Oromiyaadhaa turanii piroojeektiin tokko guddaa ka tibilaa ka jallisiidhaa kun karoora amma mootummaan ammaa qabate kanallee wal fakkaata wanti akkasii. Piroojeektii guddaa wayiitu ture humni baratellee naannoo bishaaniittillee dhiyoo jirtan beekumsa jallisii kanaan waan ta'eef waan akkasii fakkeenya akka fakkeenyaatti itti fudhanneetiin dubbachuu barbaanneeti. Amma fiizibiliitiin isaa sirriitti waan qoratame fakkaata garuu jalqabamee wanni sun uummata sanii fedhii isaa hin baasaa jedhameetiin dubbatamaatiin osoo turu jidduutti ammoo akka dhaabamu godhame. Yoo san kaa humna biraattu micciirallee humna Oromiyaa bulchus waan ta'eef wantoota akkasii kana gariin kan fiizibiliitiin isaallee qoratamee humni quuqama biyyaa fi yookaan uummata keessa bahee fi qabu hojjeteetiin jiru akka raawwanne dhoorguun kunniin illee tuttureetiin jira kana yaadattanii. Mee dura bara sana keessa keessumattuu piroojektota gurguddaa kan jedhaman kan jalqabame jardiirraa kaasee jechuudha. Hidha guddicha Abbayyaa, Sugar Factory, Railway, which is akkuma jirutti amma ishuma Finfinneetti gara Jibuutiitti deemtu kana malee fagoo yaadan. Dhuguma gara kaabaatti inni karoorfamee hojiin jalqabamee amma manca'e. Ka waldiyaa isa laaluu dandeenyam. Dhuguma fedhii irratti hundaa'e vizibilitiin isteediinsaa faayidaansaa eessatti baaburri daandiin baaburaa eessatti hundaa'uu qaba. Bakka kam kan jedhamu piroojeektiin yeroo qophaa'u fedhii kanaaf jalqaba irratti fedhii piroojeektichaa sirriitti ilaalamuu qaba. Uummata meeqa tajaajila argata sarraa? Maal fida maarkeetii qaba moo hin qabu? Bakka kam irratti xiyyeeffachuu qaba kan jedhu sun baazinasiin akka jiru akkasumatti mul'ata jechuudha. Inni sun amma piroojeektii guddaadha. Leetteek Finfinneetii gara Wallaggaatti, asii gara Baaleetti maaltu deddeebi'a? Qamadiin eessaa deddeebi'a? Seentarii kan qabatee jiru isa kami? Even galii biyya kanaa eessarraa madda? Eessaa dhufa? Maal keessa deemee dhufa? Akkamitti dhufa? Daandiin jiraatee dhufa? Miti hin qoratamne jechuudha sirriitti. Kanaaf amma kanaaf kufa. Dillees kan godhatu kanaaf. Maaliif osoo uummanni for example daandii xiyyaara fudhan xiyyaara amma bakka hundatti piroojeektiin qophaa'ee xumuramaa jira. Within these 6 and 7 years xiyyaara bakka qubachuu danda'u baay'atu maalirratti hundaa'eeti? Market visibility. Uummanni naannoo sanaa hin deddeebi'amu hin deddeebi'u. Uummanni naannoo sanaa meeqa? Maalirraa argata? Hojii uumuu danda'a. Hojii yeroo uumuu immoo nama meeqa qabachuu danda'a? Kun hundi isaatiin xalameeti kan hojjetamuu qaba. Kanaaf hunda hin jenne akka waliigalaatti kaasne akka biyyaatti jechuudha. Akka Itoophiyaatti akka biyyaatti yeroo kaasne keessumattuu piroojeektii guguddaa irratti bakka baayaznasii jira. Kanaaf amma piroojeektoonni yeroo sana jalqabaman fiixan osoo hin bahin karaatti hafanii yeroo ammaa kana amma tattaafachaa jira. Kanaaf amma isas gara xumuruutti deemaa jira. Gara Oromiyaatti yeroo dhufnu Oromiyaan baay'ee tattaafate yeroo sana keessatti jechuudha. Even though rakkoo keessa osoo jiru rakkoon gararraati federaalatu keessumattuu kana godhi kan jedhu kallattiidhaan ergaan achii darbaa naannoon immoo akka isaatti kan hojjechuu qabu. Qabeenyaa qabu irratti hundaa'e uummata naannoo sana irratti fedha uummataa irratti hundaa'e ikonomik vizibilitii isaa qoratee keessumattuu nama kaaste kun piroojeektiin jallisii hojjetame yeroo ammaa kana faayidaa guddaa kennaa jira. Duraanis faayidaa guddaa kennaa ture. Garuu faayidaa akka hin kennine immoo
karaa adda addaatiin dhiibbaan tureera. Uummanni dhaqee achitti invest akka hin goone keeziin adda addaan dhalata. Uummannis naannoo sanatti akka for example amma improve seeds ammayyeessanii oomishtummaa guddisuu irratti akka irratti hirmaatan gochuudhaaf teeknooloojiin dhufuu qaba. Teeknooloojiin uummataaf achi ga'uu qaba. Jallisiin teeknooloojiidhaan deemuu qaba. Amma akka duriitti qotiyyoodhaan qotanii yookiin immoo harkaan qotanii amma barbaadan sanatti deemuun hin danda'amu. Oomishtummaa barbaadamu sana fiduun yeroo ammaa kana tiraakter paampiin akka naannoo Oromiyaatti distribuut ta'e jallisiin babal'ate yeroo ammaa kana uummanni faayidaarraa argachaa jira. Amma yeroo sanas amma ta'e rakkoon tureera. Rakkoo sana immoo akkuma ta'etti keessa ba'anii piroojeektiin tokko tokko keessaa kan baatee jirti. Garuu akka waliigalaatti yeroo laallu immoo hanqina ture jechuudha. Hanqinichi immoo maali? Tokko commitment of elites and political leaders warra akkasiiti. Isa qofa osoo hin ta'in monitoring and evaluation kan jedhamu jira miti dhumarratti piroojeektiin tokko monitor ta'uu qaba, evaluate ta'uu qaba. Performance indikeetinii taa'ee fi isarratti hundaa'anii monitor ta'uu qaba, evaluate ta'uu qaba. Rakkoo qaba yoo ta'e rakkoon kee kana waan ta'eef haala kanaatiin sirreeffadhu. Ikonomikaalii probleemii qaba yoo ta'e ikonomikaalii saapport gochuudha. Gargaaruudha. Yookiin immoo diizaayinii rakkoo qaba yoo ta'e diizaayiniin sun akka dafee diizaayiniin amman ta'e riidizaayin ta'e akka hojiitti jijjiiramu gochuun irra jira. Kana kan godhu immoo sirriitti jala bu'ee kan hordofu yoo jiraate. Isa ammaa kana yoo ilaale muummichi ministeeraan ciisaa ani amma waan yeroo tokko tokko hirriibuma qabaa hin jedha. Jechuun guyyaa bakka ta'etti mul'ata. Halkan koriidarii dhaqa. Hojii jala bu'ee tokko tokko ishee hordofa. Inni taanee jiru akkasuma jechuudha. Fakkeenyummaa koomitimentiin yoo jiraate piroojeektoonni jalqabaman hundi isaan yeroo isaanitti xumura yeroo dursanii faa kan xumuraman jiru yeroo ammaa kana. Yeroo tokko dhuguma jalqabamuun duraani jalqabamee achirratti piroojeektiin akkana daandiin achiin bahuudhaafi jedhameetti dhagaan kaayamaa akkuma uummatuma tasgabbeessuudhaaf akkuma Dr. Fallaqaa nama jedhaatiin turani. Amma immoo ka argaatiin jirru jalqabamuu isaan dhageenyu. Amma soof marii yoom akkasitti akka haaromfame dhageettanii beektu isin isuma haaromfame irra deemamee jedhan sana malee erga dhumeeti. Wantoota akkanaatu jira. Kuni amma akkam jechuu dandeenya waan akkana. Akkuma akka ka'aa ture koomitimentiin mootummaa olaanaadha. Qabatamaadhaan mul'ateera jechuudha. Maaliin mul'atee? Amma fakkeenya wiit inisheetiviitu jira. Hidha haaromsaa kana jira. Kooyishaafaa jira. Amma warri kooyishaadhaaf hidha haaromsaa akkuma duraan jenne baay'ee harkifataa turanii bara haaromsaa kana keessatti garuu saffisa guddaadhaan riidizaayin ta'anii vizibiliitii isaa sirriitti qoratamee akkuma jedhame abdeet ta'eera jechuudha. Hojiitti hiikamee hojiirra manneedha. Amma kooyishaanis akkasirratti jira jechaadha. Wanni baay'ee jira rivaayis ta'anii sisirrataa turan. Kanaaf koomitimentiin mootummaa amma baay'ee olaanaadha. Karoora humna ofii sirriitti qoratu humna qaban ofarra sirriitti qoratu bara kana piroojeektii meeqa fixuu dandeenya jedhu piroojeektii fixuu danda'an san hin fixu jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Saniif immoo waan isaan barbaachisu duruma itti yaadanii itti seenu jechaadha waan barbaachisaa ta'e qopheeffatanii. Amma akkuma duraan kaasaa turre piroojeektoota baay'eetu karoorfamee ture sirna duraanii san keessatti jechuudha. Suni waada uummataa galame ture. Baay'een asitti waadaan kun galame sun galame kan jedhu baay'eedha dhagaan bu'uuraa baay'ee jira safar hundatti jechaadha. Kanaaf piroojeektoota san hundumaayyuu walitti qabaniit rivaayis ta'aa ture jechaadha. Hin qorate mootummaan kun hin qorate. Piroojeektii kamtu dhaabatuu qaba. Sababa wajjiniin. Piroojeektii kamtu itti fufuu qaba. Piroojeektii kamtu immoo apgireedii ta'uu qaba. Teekinooloojii ammayyaa wajjin wal simatee kamtu deemuu qaba sirriitti qoratameet piroojeektoota haala ammaa wajjin deemu rakkoo uummataa san furuu danda'u fuulduratti as baasanii irratti hojjetan jechuudha. Piroojeektoonni irraanfatamanii turanuu hin jiranii piroojeektii naannoo Gondar jiru tokko
fakkeenyaaf isa irraanfatanii turanii dhiyoo kana waggaa 15 booda kan irra deebi'amee amma hojjetamaa jiru jira damii hidha tokko. Kanaafi amma pirojektoota irra deebi'anii ilaaluun kuni wanni isaa visibility isaatiif baay'ee wanni dha. Kanaaf mootummaan humna argate jechuudha. Koomitimentii mootummaatiif riisoorsii jiru sana akkuma jirutti ilaalame akkasitti ilaalame jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanni faaktarii wanni jenne san duraan sukkaaraa jenne san gizee wayii faaktarii 10 olii ijaarraa jettee 11 naannoo 11 jedhanii proposaalii qopheessanii turan. Garuu piroojeekti wanti faaktariin jiru sunu poteenshaalii isaatti fayyadamne ture. Isuma babal'isuunu silaa rakkoo mataa nima fura ture. Wanjiif mataa haaraayyuu hin ajjeesan. Garuu immoo anan biraatti itti daballaa jedhan. Amma wanni suni sirrii akka hin taane hubatame jechuudha cancelled. Fakkeenyaaf Xaanaa Bales irrigation project jedhanii piroojeektii guddaa tokko bocanii turan naannoo Xaanaa sanitti. Environmental problemii qaba jedhamee amma sirriitti adda bahee hin jira. Indagana immoo yeroo sanitti kan qoratamee fi amma baay'een isa barbaachisus sababa lolaatiin sababa adda addaatiin butamaa waan dhufeef yeroodhaaf postponed hin qabame jechaadha inni fakkeenyaaf. Railway akkuma duraan ka'aa ture gara hin barbaachifnetti zim jedheetumaan oliif gadi diriirfamaa turetu ture. Hin diriirsinanii karooranii itti deemamaa ture sin ture. Karuma noormaalii kanas jechaadha. Karaan suni naannoo saniif uumaa namumatti irra socho'a malee qabeenya achi irra socho'u waan baay'een turree fi naannoon sun paawuzidii ta'e jechuudha ammas. Amma naannoon sun gara biraatti jijjiiramutti. Amma fakkeenyaaf yeroo ammaa kana keessatti wiit initiatiiviin kun irrigeeshiniidhaan kan dabalameedha. Amma duraan baay'een dhageenyu amma naannoo Goojjam keessa waa'ee qamadii jechaadha. Naannoo Saawuz Walloo keessa, naannoo Shawaa, naannoo Amaaraa kana keessa baay'een dhagahamutu amma naannoo san keessatti irrigeeshiniidhaan babal'ataa jira jechaadha. Kun karoora waggaa 5 ture garuu naannoo waggaa 3 keessatti qamadiidhaan nyaatan of dandeenya immoo ekspoorti godhanii karoorfatanii turanii wanni sun galma gahe. Waggaa 5tti karoorfame karooraa gaditti dafee dhume jechuudha. Koomitimentii waan jiruuf bakka duraanuu hin jirre sanitti babal'atee jechaadha hin babal'ate. Tan Arsii Baalee keessa jiru, kan Shawaa keessa jiru, tan naannoo Walincitii keessa jiru hin babal'ate jechuudha. Irrigeeshiniidhaan waan reen fiidiidhaanis dabalatee jechuudha babal'ataa dhufe. Kanaaf hunda guddaan itti deemamaa jira. Amma buna fa'aa fudhannee naannoo Goojjam naannoo san keessa namni yaadaa ture hin turu. Amma naannoo san keessatti buna fa'aadha kan itti deemamaa jiru jechuudha. Bal'inaan itti deemamaa jira. Naannoo Gambeellaa keessa, Gumuz keessa bakki duraan jiru numa jira. Amma lafti haarofti itti daddabalamaa jira. Ammayyuu garuu poteenshaalii nu qabnuu fi itti fayyadamaa jirru ammayyuu waliin gitu. Lagoota baay'ee qabna laga gurguddaa achirra irrigeeshinii wanta adda addaa oomishuu hin dandeenya. Poteenshaalii qabnu ammayyuu itti hin fayyadamne. Garuu immoo ka duriitti noo kompeer goonee ilaalle harka baay'eedhaan dabalaa dhufu. Itoophiyaan oduma rakkoo garaagaraa keessa jirtu warra top 20 keessatti warra 20 piroojeektii meegaa raawwachuu danda'an jedhamanii maqaan dhaamayitiin jira. Humna raawwachiiftummaa mootummaa fi fedhii uummataa wal bira qabnee akkam jechuu dandeenya. Uummannis akkamitti tumsuu qaba Dr. Boojaa? Galatooma mee piroojeektota yeroo gabaabaa keessatti raawwatan keessumattuu karaa inishitiivii mootummaatiin kan jalqabaman gorgoraa piroojeekt amma gorgoraa piroojeekt faayidaan uummataa qabu salphaa miti. Hojii uumuudha. Turistii harkisa. Naannoo qilleensa akka hin faalamne godha. Qabeenya uumaa kunuunsuu waan ta'eef naannoo sanatti jechuudha. Kanaaf amma gorgoraan yeroo gabaabaa keessatti raawwatee hojiitti gala. Uummanni irraa faayidaa argachaa jira. Turistiin dhaqaa jira. Turistiin yeroo achi dhaqu akkasuma harka qullaasaan deema. Waan ta'e qabatee dhaqa. Inni qabatee dhaqu sun immoo as deebi'ee achumatti hafa. Achitti inni hafe sun eessa ga'a? Uummata bira ga'a. Sheer ta'e jechuudha. Qabeenyaan nu qabnu sun sheer ta'e. Gorgoraa laalchise jechuudha. Achiin wincii amma torbaniin namni guyyaa torbanuu namni naqa. Bakka sana
ilaalleesi akkamitti miidhagaa akkamitti hawwataadha nama harkisaa turistii harkisaa finfinneetti dhiyoodha. Kanaaf naannoo sanaaf waan ta'e uummanni waan akkasii barbaada faayidaa irraa argachuu qaba. Dura kanan jedhe kanaaf need assessment uummata sanaaf piroojeektiin sun maal godhaadha. Piroojeektii waan ta'eef achitti hundeessinee cal jennee ijaarra miti. As the end of the day probleemii naannoo sanaa hiikuudhaan guddaan hiike warra amma kaalchariin achitti kaalcharii wal jijjiiruun aadaa naannoo sanaa dhaqanii baru. Kanaaf kaalcharaalii ekscheenjiin hin jiraata. Ikonomikaaliin guddata. Magaalaan Amboos haa ta'u naannoo ishiin guddatti. Wanciin naannoo sanatti hin guddatti. Qotee bulaan naannoo sanaa inkaamiin isaan guddata. Faayidaan isaa salphaa miti. Kanaaf kun yeroo gabaabaa keessatti waan xumurameef akka duriitti osoo ta'e waggaa dheeraa fudhachuu danda'a. Politikaal koomitimentiin kan jenne kanaaf namni isa hordofee ramadamee jechuudha. Akka xumursiisu hordofee rakkoo ishee addaan baasee guyyaa guyyaadhaan riippoorti godhee qaami gararraa jiru immoo rakkoo sanaa fala kaa'ee uummata faana mari'atanii uummannis fala akka kaa'u godhamee naannoo sanatti akkaataa sanaan akka raawwatu godhama. Kanaaf uummanni dursuu qaba. Before project uummata faana mari'atanii uummata amansiifatanii piroojeektii sana uummanni ofitti fudhachuu qaba. Kan koote jechuu qaba. Kan koote sustainable ta'a. Itti fufiinsaan gargaara jechuudha naannoo sana. Uummanni kana bare. Finfinnee hafuudhaan koriidarii. Amma durri ani amma dur Finfinnee yeroo naqu ሰባተኛ ሶማሌ ተራ ካሳንቺስ አኒ አስፓልቲቲራ ከሰንሴን ኡታሎ ሶዳተን ከሰንሴን ኡታሎ ሰጉዳ አማ ሁንዱምቱ ብሊሰተ ሚዳግና ከሰ ደማ ኡመኒ ያኤ አካሲቲ ሮ ፕሮጀክቲ ሰነቲ ገርጋራሙ bakka hamlee guddaa sii kenna. Yoo ati naannoo sana jiraachuu baateeyyuu akka biyyaatti uummanni naannoo sana sirriitti bashannana ijoolleen isaanii dhaqanii bashannanuu rilaaks godhu turistiin harkisaa akka addunyaatti dippiloomaasii fide. Amma tiktookonni beekamoo ta'an dhufaniirume dhufanii dhaqanii ragaa baani. Ashoo Speed kan jedhamu sun amma stiil amma Itoophiyaa jedha. Biraazil dhaqee yeroo tokko tokko Itoophiyaa kaasa. Dhaabbiin Itoophiyaa. Jibti dhaqeeti waan daawwatu dhabe Finfinnee irraan Kaayiroo deeme. Yaa. Waan daawwatu dhabe wal bira qabeeti yoo laalu. Kanaaf amma dippiloomaasii fidaa, turistii harkisaa, investimentii harkisaa. Uummata irra darbee jechuudha. Akka addunyaatti amma kan ilaalu. Kanaaf Finfinneen Iroopi fakkaattee Iroopi caalte. Kanaaf amma televezyiinitti yeroo laallu biyyuma alaa Saawudi Arabiyaa keessa kan jiru sana fakkaata. Kanaaf amma namni maal gochuu amma bootiidhaan yookiin yabala gargaaramee amma bishaan Finfinnee keessa bootiidhaan irra fiigaa jira. Which is not seen before. Wanta akkasii uummanni Finfinnee keessa jiraatu waan akkasii waan argiyyuutti hin fakkaanne. Qabbannaan akkasiis hin turre. Qabbannaan bishaan achi keessaa fooliin saayyuu nama hin deemsisu akka carraa ta'e qorannoo geggeessineera. Winciitii kaasne ginciitii kaasne winciis hidhanne Finfinnee keessa bishaan jiran bishaan saampilii fudhanne qulqullinni isaa qorachuudhaaf keessa deemneera. Bishaan achi keessa jiru hundi isaa jechuudha. Akkas tasatti dhiyaachuu hin dandeessu. Qorannoo waan ta'eef seennee saampilii fudhanne malee fooliin isaa achis hin dhiyeessisu. Amma garuu daakaa jiru. Keessa deemaa jiru. Jalbaadhaan irra dhufaa jiru. Kanaaf uummanni ofitti fudhate jechuudha. Amma qabeenyaan achitti dhangala'eessuun kan uummataa ta'e. Kana uummanni amana. Kanaaf uummanni galgala hin argite yoo ta'e yaa'ee achi dhaabbata. Asiis dhaqisiin jedhama galgala osoo hin danda'ama ta'e dhiyoo osoo ta'e
dhaqi siin jedhe. Kanaaf uummata faana liinkiin inni qabaate baay'ee cimaa. Kanaaf kanas kooshaa fudhanne kooshaa project yeroo ammaa kana turistiin adda addaa achi halaalaa keellaa projektii jijjiirama booda dhufeedha. Soofamar isa akkamiiti amma dura akkasitti ni ilaallaa gabbuunu soofamar gabbuunu rakkisaa ture karaansaa jechuudha. Amma garuu akka barbaadetti namni keessa deema. Namni rakkoo qabuyyuu keessa deema. Namni miilaan deemuu hin dandeenyu keessa deema. Duraan inni miila qabuyyuu baay'ee gabbu'ee rakkatee keessa deema malee keessa hin deemu. Kanaaf uummanni naannoo sana amma maal ta'e isaafi tokko satisfaakshiniidha. Lammaffaa inkaamiidha. Galii irraa argata. Namni hin dhufa. Turistii harkifama. Investimentiin naannoo sana dhufuu danda'a jechuudha osoo hin jaalatin. Raawwii piroojeektiidha amma raawwatamaatiin jiru haala hamaa keessatti haala rakkisaa keessatti raawwatamaatiin jiru kana irratti dhaamsa qabdani. Dhaamsi ani dabarsu akka hubannoo kiyyaatitti qorannaan adda addaas akka agarsiisutti piroojeektoonni amma hojjetamaa jiran kun sirriitti qoratamanii faayidummaan isaanii faayidaa uummataa inni qabu sirriitti adda bahee kan hojjetamaa jiru waan ta'eef uummanni deeggaruu qaba eeggachuus hin qaba. Yeroo tokko tokko piroojeektoota hojjetaman san irratti bifa malleen itti deemutu jira of jalaa balleessutu jira kiyyaa miti jedhanii shakkuutu jira. Sirriitti qoratamee harka kee waan galee fi piroojeektoota kee sirriitti eeggadhu itti fayyadami. Piroojeektoonni sun immoo ofuma isaafuu isa dhumaa miti. Piroojeektiin suni biizinesii adda addaa akka ittiin hojjettuuf karaa sii bana. Piroojeektiin rakkoo kee furuudhaa achi sii dhufeera. Piroojeektii sun xumurame taanan waan xumuramne haga xumuramutti sappoortii godhadhu. Yoo xumurame immoo piroojeektii san laaliti biizinesii irratti banadhu. Piroojeektiin maaliif kan wanti isaatu ofuma isaati wanni hin ta'u. Gara namoonni biizinesii akka ittiin hojjetaniif karaa bana faasiliteet godha piroojeektiin amalumti isaatu jechaadha. Yeroo itti eegalu qaba. Yeroo waan itti probleemii furuudhaa itti dhaabbateef san qaba. Yeroo itti dhumuu qaba. Dhume taanan uummatatti kennama. Uummanni sun immoo ittiin jiraata jechaadha. Laayif isaanii ittiin eksersaayis godhatu jechuudha guyyaa guyyaa waan hojjetan. Kanaaf piroojeektii san harkatti galfadhu kan kee godhadhu. Piroojeektiin biraattis immoo hoo dhufe simadhu qoratamee dhufa waan ta'eef tireendii nama agarsiisu sanuma waan ta'eef. Piroojeektiin raawwatamanii hojiitti galan kun uummatuma gargaaruuf namni akkasitti hubachuu qaba. Piroojeektiin kun immoo erga raawwatamee booda kunuunsa barbaada. Kunuunsa barbaada uummanni kana hubatee kunuunfachuu qaba jechuudha. Itti fufiinsaan faayidaa irraa argachuudhaaf kunuunfamuu waan qabu. Suphamuu qaba. Kan badee jira yoo ta'e suphamuu qaba. Qulqullinni isaa eegamuu qaba. Ammayyeessuun nu barbaachisa jechuudha. Keessumattuu magaalaa keessatti ammayyummaatti deemuu qabna jechuudha. Magaalaa ammayyooftee barbaanna. Turistii harkisuudhaafis akka Adaamaatti yoo fudhanne amma turistii harkisuudhaaf magaalaan keenya miidhaguu qaba. Kan harkisu ta'uu qaba. Kanaaf uummanni mootummaa faana waltumsuu qaba. Inni hojjetame kun immoo uummataaf waan ta'eef akkasitti hubatamee itti deemamuu qaba. Gara fuulduraatti wanti hin hojjetamne yoo ta'e duukaa hiriiranii hirmaatanii wajjin hojjechuun barbaachisaadha. Karaa mootummaa immoo kanan dhaamu barbaadu hirmaachisuun murteessaadha. Jalqabaa kaasnee uummata mariisisnee uummanni itti amanee akka itti deemu gochuun ni barbaachisa. Yeroo tokko tokko miliqxi waan ta'eef. Kanaaf fudhatama argachuudhaafis. Piroojeektiin kunis itti fufiinsaan akka gargaarsa kennu akka faayidaa kennu gochuudhaaf uummanni bakka piroojeektii sana jiru murteessaadha. Namni gararraatii dhufee piroojeektii kana eegu hin jiru. Kan eegu nudha. Poolisiis kan taanu nudha. Maanaajeriis kan taanu numa ta'uu qaba. Guddaa ulfaadha. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma piroojeektii raawwii piroojeektii haalli piroojeektii Itoophiyaa keessa jiru maal fakkaata kan jedhu irratti hayyoota istuudiyootti affeerree waa baay'ee dubbanne hayyoota keenya wajjin ka deddeebineetiin dhimmoota gurguddaa bilcheessineetiin kaasuuf yaanne baay'ee yeroo biraallee walitti deebineetiin wajjumaan mari'annaa
ammaaf galatoomaa guddaa isin galateeffannaa ulfaadhaa horaa bulaa. Isinis ulfaadhaa galatoomaa.